Haa maal taatee siidhani boo obboleessa kiyya maal asii goota mana hidhaa keessa amma bar namni naaf himeetiin mana hidhaa jirtaa jechuu kee dhageetiin dhufe eenyu siidhe maal taate maal balleessite moo akka keessan hanna keessan hin qabamtee mana hidhaa seente moo maal taate maal balleessite si gaafachuufiin dhufe maaliif siidhani yoo midhamte yaa obboleessa kiyya dhiisi kaleessana hidhanii beeytee akka maleettiin jira ilaa gamma nyaatas naaf hin finne kaleessana hidhanii beeytee waajjira poolisiitis hidhamee bulee sin beeku amma gaa cinqaa keessan jira algaan tiyyastan ammaa gartu tana baay'ee cinqameetiin jira oo kaleessa gaafa na fidan amanuun dadhabee siin jaabar duuba maal balleessitee siidhan yaaboo waa badii biraatis hin dalagne kaleessa haadha mana tiyyaatiin wal dhabeen siin jaabar nyaata utuu nyaadhu saahinaa takkaan cabsee beeyte saahinaa haaraa utuun irratti nyaachuu jiru tasuman harkaa cabdee siin jaa afaaniin kaayyannee beeytee mirqaanis na barbaachisee waan tureef sa'aatii sanitti saahinaa cabseetiin qabamee dhufe isheetu na kassaseen siin jaa obboleessa kiyya haya waajjirri poolisaa maal siin jedhe waajjirri poolisaa maal godha gaa abbaan alangaa iyyannaan irratti baneetii jira isinii nagaa qaxaroon doosee achiin dhaabbadha isinii naatis koottu za'a booda sa'aatii 8tti achittiin argama sa'a 8tti naa qaxaranii siin jaa isiniina saniif gaafa san ka yookiin hin baa murtiis natti kennamuu danda'a ka gaafa sanii mana murtiitti gaafa saniin dhiyaadha atis koottu waan takka takka narraa laalteeti narraa deddeebista siin jaa ragaas naa taata haadha mana tiyyaatis akkan jaaladhu mana murtiitti akka dubbattuun barbaada amaloota gaggaarii akkan qabu kana hunda akka achitti dubbattuu nama gaarii fi nama dalagaa dalagu akkan ta'e akka achitti dubbattuun barbaadaan siin jaa gaafa sanitti naa qabanii siin jaa abbaan alangaa nayyateeti jira abbaan murtiitis gaafa san gaa achirratti gaa waan murteessu isaa beekaa atis hin hafiniin siin jaa jaartiin tiyyas ni dhufti haa ta'u maaliin sii fidee dhufa maal barbaadda amma maal feeta waan feetu natti himi siifiin fida nyaata moo dhugaatii moo waan biraa feeta rakkina qabdu natti himi siifiin fida uffataas taanaan firaashaa irra bultuus waan hundaa siifiin guutaa natti himi rakkina kee maalirraa rakkinan kan kee maali rakkina maalii qabda birrii shaamaa kafaltee birrii shaamaatii siyoon qabaane natti himi siifiin kafalaan siin jaa achi keessatti namootaanis waliin dhabinii siin jaa waan si barbaachisu natti himi siifiin fida lakki wamaa nan barbaachisu haa ta'uuti wanti na barbaachisu waanuma lama yaa obboleessa kiyya yoo dandeessee naaf fidde naaf rakkadhu maali seete waanuma lamaan sirraa barbaada jimaa fi shiishaan barbaadaan siin jaa kana lamaan qofa naaf fidi jimaa fi meeshaa shiishaatii fi akkasumas aappila naaf fidi siin jaa isaan lamaaniin barbaada jara lamaan naaf finnaan waanuma tokkos hin barbaadu nyaatas dhugaatis hidhamtoota keessa jiran isaan wajjin nyaachuu jira kasaanii dhufuun nyaadhaan siin jaa jaartiin tiyyas baay'ee naaf hin fiddu nyaata kan isaaniitiin nyaadhaa amma kaniin barbaadu gaa shiishaa fi jimaan barbaada obboleessa kiyya sitti mijataa naaf fiduu dandeessa ahaa adaa akkanaa shakkee je'e anas yakkamaa na taasisuu deemtaa jechuu yaa obboleessa kiyya ani shiishaas meeshaa shiishaatiis jimaa siif hin fiduu siin jaa nagaatti gaafa mana murtiitti dhiyaatu achitti wal agarra nagaatti waanuma tokko siif hin fidu gaafuma san wal agarruu siin jaa nagaatti chaaw baay baay Tolee dhaddacha guyyaa har'aa ooleen yakkamaan maqaan isaa hin sarmuu jedhamu yakka hojjateen keeyyata 5 muraa 115 jalatti namni tokko haadha manaa isaatii wal dhabee meeshaalee manaa akkasuma meeshaalee hojii tokko tokko kan cabsuu fi kan balleessu yoo ta'e murtii waggaa 2 kan ittiin murtaa'u ta'uu keeyyata kanarra dhaabbannee murteessuu dandeenyeerra kanaafuu yakkamaan kun murtii waggaa 2 fi qarshii 11,000 adamameera. Dhaddachi har'aa kanumaan raawwateera. kabajamoo mana murtiitii fi kabajamoo haadha murtii natti kenname kun ol iyyannoo kiyyarra dhaabbatamee kan hin laalamne waan ta'eef ol iyyannoon kiyyaa akkanaaf laallamu kabajaadhaan mana murtii gaafadha. Tolee dhaddacha guyyaa har'aa ooleen yakkamaan maqaan isaa hin sarmuu jedhamu arma dura haadha manaa isaa wajjin wal dhabee meeshaa manaa cabsuudhaan murtii waggaa 2 fi akkasuma murtii adabbii qarshii 11,000 mana murtii aanaatti fudhatee kan ture yoo ta'u har'a ammoo ol iyyannoo isaatiin manni murtii godina keenyaa
oliyyannoon isaa sirrii fi fudhatama kan qabu ta'uu ilaalee keeyyata 6 muraa 11/2015 irra dhaabbachuudhaan bilisaan akka gadi dhiifamu ta'ee jira. Dhaddachi har'aa kanumaan goolabameera. Ajaa'iba! Maali boo hidhamteen turre waggaa 2 fi adabbii qarshii 11,000 sitti murteessanii turre. Murtii kana fudhachuu kee gaafa sana achiin ture akkamiin bahuu dandeesse? Mana hidhaa keessaa akkamittiin baate? Moo cabsitee baate? Yaa obboleessa kiyya yakka lammataa dalaguu jirtan se'a akkamittiin bahuu dandeesse kana hundaa? Sirriidha, murtii waggaa 2 fi qarshii 11,000 natti murtaa'ee ture. Haa ta'uuti manni murtii waan tokko laaleeti bilisaan na baasee jira. Kunis maamilummaa irra dhaabbatanii bilisaan akka bahu na taasisanii jiranii. Arma dura yakkoota hedduu yakkoota akka hannaa yakkoota birootiinis qabamee hidhameetiin ture. Yeroo baay'een hidhame waggaa 9 ol irra deddeebiidhaan hidhameen ture. Kanaafuu maamilummaa waan qabuuf achi na baasanii siin jedha. Maamilan ture mana hidhaasanii fi akkasuma abbootii murtii, abbootii alangaa, poolisoota, qorataa yakkaa hunda isaanii hojii maamilaan ture. Kanaafuu mana murtii san keessatti maamila waan hin ta'eef mana hidhaattis maamila waan hin ta'eef maamila mana hidhaa keenyaa jedhanii astaayitii naa godhanii astaayitii naniin baheen siin jedha yaa obboleessa kiyya. Astaayitii naa godhanii siin jedha. Maamilummaan tuni waa bakkuma hundatti nama fayyaddi. Ilaa haga mana hidhaatittis nama biraan haftu maamilummaa jabeessi siin jedha. Haya akkas taanaan gaarii anis maamilummaan hin qaba. Yeroo baay'ee hannaa fi gochoota yakka gurguddaadhaan hidhameetiin ture. Akkas taanaan ammas yakkoota hojjechuun qabaa jechuu maaliifi anis gaafa na hidhanii maamilummaa waan qabaadhe mana hidhaatii bahuun kiyya waan hin oollee fi anis yakka hojjechuun qabaa jechuu. Kanaafuu gaarii gorsa gaarii naaf kennite atis baga baate anis immoo yakkoota hojjechuu kiyya ittiin fufaa siin jedha. Galatoomi baga baate adeeroo. Haa gaariidha. Silaa duubaa haadha manaatiyyaa quba qabda amman bahuu jira mana hidhaatiyyuu ammaan bahe. Amma akkuma baheen gaa mana jimaa deemuu jira. Jaartii fi maatii kiyyaa fi olloota kiyya akkasumas ijoollee kiyyaa fi daa'imman kiyya wajjinis waliin agarre. Amma kalattumaaniin gara mana jimaa deemaa jira. Akkamii quba qabda maatiin kiyya nagaa jiranii? Kanaafin suusii natti na qabdeetiin deemuu jira. Hararaan natti jira sinjaa kanaafin deemaa jira. Ijoollee kiyya quba qabda. Boo ati maraataadha maatii kee otoon argini mana jimaa ka deemtu deemi amma gali gara maatii keetii yoo deemte sii wayya. Anis qubaan qabu deemi maatii kee argin siin jaa kanuma nagaatti.